fakkeenyaaf namni kiristaana tokko yoo ajjeese amantii musliimaa tokko kiristaana yoo ajjeese akka mootummaa waaqayyoo argatu tokkotti jiraniitu kan kaasantu jira. How is true? Kun dhugaa mufoo inni kun ragaa namtichi sun abidatu malee waan nuyi ilaallatu dhabe suni ragaan akkas jedhu kiristaana ajjeesaati jannata seenta akka jedhu maal eegnaree maal ajjeefne jannata seenu sun jiraate maal eegu asirra taa'u jirrare kiristaana ajjeesa jannata seena kun taane salaata jannata seenatu jira meeroo takka isa kana dhiisi waan namoonni jedhaniis meeroo takka dhiifamu wajji waan ragaa qabdu qofa akka haasoftu barbaadeeti waa takka si gaafachuu barbaade kana dhiisi waan jettee namni ijoolleen argisiiseetuma jibba islaamummaa qabanii bakka odeessan malee Quran ne jira Quran waan fago jiru miti kuno Quran hadis ne achi jira hadis ne addunyaa keessa jira dubbisee fiduu danda'anam waan fago jiru miti kiristaana ajjeesa jannata seentanii kiristaanni maaliif ijoolleen kiristaanaa akka jirtu gadi yaatee maaf Dubaay dheeyitee maaf Saudii dheeyitee akka musliimni ajjeesu taate karaa gaba'een Saudii keessatti eenyu gaafata isaa kiristaana ajjeesanii jannata seenaniine Ayi Itoophiyaa keessa seera Sudaanaa jennu Saudii keessatti eenyu Sudaan waan kijibaadha waan ideology ijoollee sobuudhaaf jecha akkana jedhan malee kuni waan Quraana keessa jiru waan hadiisa keessa jiru illee miti Islaamummaa keessatti Quraana keessa odaytee waqaatilu fi sabilillahi alladhiina yuqaatiluunakum suuraa lammaffaa 90 tokko irratti warra karaa rabbii keessatti warra isiniin lolaniin lolaa jedha 91 eeywa 91 eeywa warra isiniin lolaniin karaa rabbii keessa lolaanii jedha sigaltee akkana jechuun warra lolantu yoo inni si lolu dhufte ofirraa lolta malee kiristaana ajjeesii walaagan la kiristaana yoo inni nagaan jiraatu injanahu lis-salmi fajnah lahaa jedha Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yoo isaan nagaan daban nagaan sun jiraatan yeroo takka firi adaraa kan keedha mucaa wajjin haasa'u jira inuma rabbashtaati wanna kan keedha eewa yoo isaan si nagaatti dabanii jedha atillee nagaatti dabii jedha atillee nagaatti dabiiti nagaa wajjin jiraatu jedha sigaltee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nama nuti nagaa wajjin jiraachuu jiru nagaa wajjin jiraanna jedhee nama nagaa wajjin jiraachuu jiru nama qatala mu'ahadan nama nuti waadaa walii gallee walin tuqnu jennee nagaa wajjin jiraachuu jiru kaamantii biraa hordofu namni ajjeeseetiin jedhe lam yarih raa'ihatal janna foolii jannataadha jaayin argu jedha funyaan isaatiin fuunfatu jedha sirriitiin dalime nama nagaa wajjin jiraachuu jiru nama walin tuqnu jenne nama nun walin lolle nama nagaa wajjin jiraanna jennee nagaa wajjin jiraachuu jiru namni ajjeese foolii jannataadha funyaan isaatiin fuunfatu jedha hadiisa biraa keessatti ammoo fa'ana khasimuhu yawm al-qiyamah anatu guyyaa qiyama isa kasasaa jedhan buddura rabbii subhanahu wa ta'ala sigaraamiti isaa wanni kun waan kijiba kiristaanonni yeroo garagaraatti odeessan malee musliimni kanatti miti kanama musliimni waaqa kiristaanaa ta'u waaqeffataa ta'u nama nagaa wajjin jiraatu intuku nama si ajjeesee namatti deemu ammoo nama amantii kan kee balleessee sitti deemu ammoo akka sanatillee niiftu eenyullee niisu sigaltee akkasiidha kuni waan propaganda akkanumatti ijoolleetti dhabaasuudhaaf jecha kiristaanonni olii gadoofanii siin jechuudhaaf gara biraa kan waan si gaafadha waan gabaabdu si gaafadhamee gaarummaa Gaafii gabaabdu si gaafadhame itti fara kon gaafadha gaafii gabaabdu si gaafadhu ati waaqayyo yookaan rabbiin inni nu uume ilma ni qaba jettee amantaa ani akka dhuunfaa keenyaatti akka amantaattis waaqni ka jiru tokkuma waaqni nu itti amannu sin dhalatu sin duusi waaqa bakka waaqa dalanne waaqa nduune ilmas qaba durbas qaba dhiira qaba hin beeknu akka oromootti nuti waaqni tokko qofa innis rabbi ka jedhamu yaa afaan barbaadeen dubbachuu dandeessa waaqni uumaa nama uumu jiraachuusaa sana immoo qorachuun kan hin dandeenye kan hin nyaanne kan hin dhugne kan hin finceefne waaqa tokko qofa jirutti namanna nu akka keenyaatti tamam eeshi kun amma islaamummaadhaan tokkuma jechuu akka kanatti jechuudha tayyib toone nabiyyoota maaf hin fudhanne ati mikinaanni nabiyyoota fudhannee fakkeenya Muusaan jira Iisaan jira Yesuus ka jira jedhanii nabiyyiidha nama dubbii rabbii keessaa ture hojii dinqii hojjetaa ture Nabi Muhammad illee jiran jarri kun hundi isaaniitu waan gaariitti ajajan maaliif hin fudhanne kana qofaa miti nabiyyoota baay'ee jira ka arabaallee jira ka araban ta'illee jira ka Israa'elillee jira ka Israa'elin ta'illee jira bakkuma hunda rabbiin ergee jira fakkeenya Quraana keessatti gari isaaniidha ka Afrikaa keessa baanillee rabbiin dubbatee jira Kuush keessa ka inni ba'e jechuudha Luqmaan kan jedhamu suuraa Luqmaan jedhamee beekama namni sun Luqmaan kan jedhame suni warra Kuushiiti beektonni gariin inni nabiyyiidha jedhanii gariin ammoo nama gaariidha jedhan rabbiin maqaa isaa dubbatee maqaa isaatii isa dubbateetti namni kun akka gaarii ta'e nama jajjabaa akka ta'e dubbii qajeeltuu akka dubbatu dubbate
Araba qofaa miti Quraana keessa kan jiru Israa'el qofaa miti Quraana keessa kan jiru sigaltee namoota baay'eedha namoota kuushillee jira kuunillee jira hundi isaatu jira maaliif ati islaamummaa kan fudhani maal sidaa agarsa ani waa tokko ragaan hin barbaachisa beeki ani osoo guutummaatti dhala namaaf wanni barreeffame natti tola aardii otoo addaan hin qoodiin afaan otoo addaan hin qoodiin otoo jiraate gaariidha amma waaqni itti amanu aardiidhaan sin qoodu sabaan sin qoodu afaan sin qoodu akka kanaatti jechaadha amma nuni ani illee amanu dhalli namaa waashanii kakaawullee jira yaa seera uumaa keessatti yookaan immoo soddoma waaqa ka jedhamu akka waaqeffataa Oromootti aadaa Oromootti soddoma waaqa jira waan kudhaniin qoodee jira jechaadha dabalataanis dhalli namaa illee akkatti ilaalamu jira amantiillee akkatti ilaallattu jira dhugeeffannaa keessatti jechaadha. Sana gara amantaa sanaatu nakin garuu xiqqoo hankeessanii akka qoonnotti illee nagamma idoonnoo jiraachuu mala gara argee kanallee ture baay'ee ture argeera afaan Oromoodhaan hin arganne jechuudha. Ijoolleen illee kan afaan kanaan Quraana illee qabaratan dirqinumaan afaan Arabiffaan malee Oromiffaan hin argine maybe otoo argite yoo argatte dubbistee waa hubattee ilaaluu ni dandeessa. Amantii kiristaanaa ma fakkeenyaaf waaniif mormu nan morma ne fakkeenyaaf maaliif morma xiyyeeffannoon isaa olaantummaa Israa'el qofa Israa'el lafti qulqulluu namni qulqulluu tulluun qulqulluu bishaan qulqulluu hundu qulqulluudha achi deemtallee jedhama gaa Israa'el ishee biyya haaraa jedhama waan ta'eef sana amma fakkeenyaaf kana waan hin jechuu dandeef ragaa waan hin qabuuf waan ta'eef yoo akkatti dhufe hubatta kabiraan immoo amma seera Musee seera maalii kan jedhamu sana karaa musliimaa hin deeggaraa moo kamii fi isinin seera uumamaa or seera Musee kan jedhamu tokko jira mana amantaa keessatti jechaadha sana karaa amantii musliimaa kamitti ilaalaa kabiraan immoo Nabiyyu Muhammad kuni ergamaa warra akka Gabrielii fa'aa minaamin jedhan keessa toora sana jira moo namuma akka nama fooniiti jechuun namni jira mire nama akkuma keenya lubbuudhaan darbee ture moo amma warra kiristaanaa keessatti maal jedhama akka waan abiddaa fi warra ergamoonni kun abiddaa qulqulloota abiddarraa hojjetamanii maal jedhamu jira kan Nabiyyu godhu difaayiniisaa waan hin beekneef mee sallatoo difaayinii naa gootee gaariidha yoo ergamoota keessa jiraate ergamoota kan lubbuudhaan jiraachuu ammallee ni jiramoo lubbuudhaan hin jiru akkamii kan jedhu kana soo akkuma barnootaatti wal mormituu hin taane akkuma barnootaatti yoo fudhanne gaariidha inni biraa kan amma firiis maal jedhis fakkaata ajjeesi kan jedhu hin jira isin jechaa jira mee sarreellee too harkaa fudhatte yoo hin jira ta'e meebii isheellee too irraa fudhattee gaariidha ta'e yaada kan wajjeesse mootummaa akka waan hin gannata seentuu kan jedhamu sanallee. Yeroo takka mee firii ajaa'ib bilaa alaykum akkaataa taasoo itti kun firii baay'ee jeequ jirta bal mee deebisee fi wantoota inni dubbateessan tokko deebisee fi kaachi boodaan taasoo itti ture wanneen jedhe kan dura sitti dubbadde ani Quraana rabbiit kun akka uummata hunda wal qixxeessu Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam suuraa 7 irratti qul yaa ayyuhan naas inni rasuulullah ilaykum jamii'a jedhi yaa nama hundi keessanuu ani ergama Allah itti gama keessanitti hunduma keessa marti hunduma keessanitti ani ergama jedhi dubbadhu jedha Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam gaafa ergaman ana arabaaf qofa ergaman jedhaniin ta'e warra Roomaatti erganii jiran faranjiitti erganii rabbitti amana jedhanii jiran ergaa warra Roomaatti ergan qaban amma warra Gibsiitti erganii jira warra Gibsiidha warra Kuushiiti dhagoo jirta miti isaa warra Kuushiiti warra Afrikaatti erganii jiran Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam yamana rabbitti amana jedhanii warra Kuushii jechuun warra Gibsiidha jechuun Kuushi gaaf sana arabni achi keessa seentee jirtu warra Kuushiitti erganii Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam rabbitti amanaatti nagaa baatanii jedhanii jiran warra Kanaaniyyootatti erganii jiran gara Filistiiniidha Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam warra Kanaaniyyootatti erganii rabbitti amana jedhanii jiran Yahudootatti erganii jiran sigaltee saba Israa'el kan jedhamu kanan warra Faarshaatti erganii jiran warra Faarshaa jechuun warra Iraan wamaa jedhamee kanan wanna jiru kana jechuun warra Itoophiyaatti erganii jiran gara Habashaatti rabbitti amanaatti akkana godhaa jedhaniitiin erganiitiin jiran nama addaan hin baafne